بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله بلي مسلمة خبجم وفيك قالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دو ربين خينون فدي دلقالي رمضان خس دلقمتو أبتي سبدتان تكوجي الله تركين خسنا وجناتو درورة واني نتبيخو قبل مال باتين رمضان دلقالي هاري وان في الدير فتوين قبل دلقو مدروان جبتو سيبا جستمالي توكو فرتي دوقا دلقالي رمضان خس دلقمو خيسا توكو فرتي soomana keenya tiifachuudha ammas guyyaan soomana qabduu fi guyyaan soomana hin qabne akka tokko miti haasawaan taane haasawaa maalayaanii adda addaatii fi waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa hin jaalanne irraa fagaatuu qabna itti aansuudhaan hojiilee ramadaanaa dalagamu keessaa qabxii lammaffaadhaa salaata keenya tiifachuudha hoggaan akkana jiru waan nama rifachiisu keessaa obboleeyyan keenya irra hedduun isaanii rafaa oolaniiti salaata yeroo salaataa dabarsanii salaata yeroo malee salaatan jechuudha walumaa galatti waannin asirratti isin hubachiisu fadhu arkaan islaamaa keessaa salaanni sadarkaa lammaffaatti argama harka ammaas immoo ramadaanni immoo arkaan islaamaa keessaa sadarkaa afuraffaatti argama akkana jechuun kiyya ramadaana dura salaata keenyatti haa jabaannu jaa itti aansuudhaan dalagaalee ramadaanaa keessa dalagamu keessaa tan qabxii sadaffaratti dalagamtu taraawihaa fi ليلة القدر صلاة ليلة القدر تيجو أرجع ربي وحديث تراويح في ليلة القدر خنا إلى التسعة عصوا إسحاق قولي أرجع ربي صلى الله عليه وسلم كم جي حديث قصة مال جاني من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبك نمني باتي رمضان حال ربي تامناتهن أكسمس سوا إسا ربي رت حساباتهن ليلي خندابته غفر له ما تقدم من ذنبك وما تأخر دليلي إساتن كدراتي في تأسبودا هند رب سبحانه وتعالى ني أرار ما في جان والربنا أرار من رئيس نواتا يسون أكسمت دلقالي رمضان أكسا خان أفرو فرتركم صلاة في ذكري صلاوات في أكان عجبانو صلاة سنة كسبتو سنمني صلاة سنة باتي رمضان أكا صلاة باتي أكا فردي باتي ثاني توجه لك تويتي سنوافو صلاة سنة بس ساجوانو ذكري هندتو أجوانو qabxii shanaffaratti tan argamtu sadaqaa kanna jira yookaan sadaqaa baafachuudha sadaqaa akkaan oddummeessu qabnu baatii ramadaanaa keessatti hadiisa imaam bukaariin odeessan keessatti abbaas maal jaan ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam akkaan nama arjaadha keessaafuu jaanii ji'a ramadaanaa akkaan arjaadha ji'a ramadaanaa keessa akkaan sadaqaa ta'a jaan asirratti waan inni isin hubachiisuu qabu obboleeyyaa musliimaa baatii taan yoo ni sadaqaa na ta'ullee baatii tana akkaan sanirra sadaqaa teenya guddisnee sadaqachuu qabna hadiisuma kanaa wajji wal fakkaatu ergaan rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa biroo keessatti maal jaan namni nama soomanaan oole tokko fursiise ajrii namticha fursiise ni argata ajrii isaa ta'ii fi oole sanii fi namticha fursiise sanis ni argata osoo irraa hin irratin itti jaan inshallah obboleeyyaa musliimaa namoota barattoota yookaan namoota barattoota diindarasoota adda addaa tan diin irjaatee biyyarraa baate tawaan furtuun hin qabne namoota adda addaa musaafiroota kararra yaa'an hunda fursiisnee timiroo tokko homaan taane hadiisa kanaa wajji waliin faalleessu hadiisa kanaa wajji hadiisa kanaatti dalinee jechuudha timiroo tokko illee yoo taate yoo qabaanna fursiisu qabu itti aansuudhaan dalagaalee ramadaana keessa dalagamu keessaa tan jaafaadha suufa nyaachuu yookaan hiraabbatudha ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti maal jedhanii hadiisa sahih ta'e keessatti تسحروا فإن الصحف بركة هرابت دارا هرابت شو خيسة بركات جراجان أسمانين دام بليان خياب داما نموني أوسو نرابتين صلاة فيانا سومنا فيانا أفان نساني أوسو هرابة نرابتين تولتن هرابة خيسان يرو إساء قدات هرابت دا أسمان دام سخيسيني دا ورسا اتيان سودان دلغالي رمضانا خيساتان تربا فرا تركم دعاء دا دعاء چون رب خرج چودا دعاء دميسودا حسابو يرو هراباتي في يرو فرو أكان دعاء تنيو دميسو كمنا يچو دعاء غورت رتي ergaan rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti maal jaan nama soomana qabuuf tokko nama soomana qabuuf yookaan nama soomanaan oole tokko du'aa takkaatu jira je du'aan san yeroo furaa du'aan san akkaan rabbi biratti kabajamtuudha du'aan san ni qeebalamti yeroo inni afaan hidhaa olee furuudhaaf du'aa qophaa'ee du'aa san dhugaa godhe du'aan san isaa ni qeebalamti jaan hadiisa kana keessatti kanaafuu obboleeyyan kiyya waan isin daamsisanii godhu obboleeyyan musliimaa hundaafuu du'aa isin akkan daganne anallee akka rabbiin نيات يا ولد ناتو دعاء ياكا نيات تنس نينجا اتيان سودان دلغالي رمضان خسا خندل غمقبتي سديتا فرتي خانل كمتو قران كرودا اكمو ولينو بينو جا رمضان خسا جا قران خسا اي خاكم رب سبحانه وتعالى قران سوره البقره خسا ديتي شهر رمضان الذي انزل فيه هذا القران شهر رمضان باتي قراني
keessa buufamee rabbi subhaanahu wa ta'ala qur'aana keenyatti haa jabaannu qur'aana itti jabaannee qur'aana keenyatti qarootti haa jabaannu akkuma isinuu beektan namni duraan harki takka qare sawaaba kudhan qaba garuu ammaan tana kudhannen san baay'ifamteeti 700 sii baay'ifamte akkaan sawaabni isaa guddaadha walumaa galatti obboleen kiyya dhaamsiin isin dhaama asirratti qur'aana keenya galgala itti haa jabaannu qur'aana waan amma jenne kana hunda anaa fi isinillee itti dalagu rabbina laafisu waan jenne dalagu rabbina laafisu anis waan hin jedhe dalagu rabbina laafisu wa akhiru da'wana lillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa billahi tawfiq